Nafa gangalatte Tutali gadu Sama bajete Ulu bialim besti Nafa gangalatte Tutali gadu Sama bajete Ulu bialim besti Nafa gangalatte Tutali gadu Sama bajete Ulu bialim besti Nafa gangalatte Qaanqeen show torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu qophii addaati. Qophii qaanqee show keessatti artiif aadaa Oromoo guddisuu, qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu, tokkummaa Oromoo keessaaf alaa cimsuu, mooraa diinatti dhagaa guuruu. Kanaaf qaanqee show wajjin yoo taatan bu'aa agarsiifna. Qaanqeen show kan keessan, kan kooti, kan hunda keenyaati. Qaanqee show cinaa dhaabbadhaa. Yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa. Isin kofalsiifna, isin gammachiifna. Ergaa babbareeddus ni dabarsina. Qaanqeen show karoorrisees kaayyoonsees kana hin dagatinaa. Qaanqee show. Qaanqee show. Dhaggeeffattoota, daawwattoota qaanqee show. Ammas nagaan keenya sana ga'u. Istiidiyoo bareedaa kana keessatti dalagaa muudichaa jiru kana kan nu gargaaraa jiru loogoo hojjechuudhaan editii gochuudhaan kan nu cinaa dhaabbatu Lagaxaafoo Istiidiyoo. Lagaxaafoo Istiidiyoon Girmaa Gammadaatiin kan gaggeeffamu Lagaxaafoo Istiidiyoo magaalaa Torontoof naannoo ishee keessatti viidiyoo waraabbiidhaaf suuraalee adda addaatiif weebsaayitiif loogoof yoo barbaadan ilma Oromoo filaayeriidhaafis yoo barbaadan Girmaa Gammadaa quunnamuu hin dagatinaa. Lakkoofsa Girmaa Gammadaa 416-776-68 Girmaa Gammadaa bilbilaa flaayerii barbaadan loogoo barbaadan suuraalee viidiyoo barbaadaniif Girmaa Gammadaa gatii bareedaan isiniif hojjeta. Girmaa Gammadaa websaayitii adda addaa irratti akkasumas OMN bakkoota adda addaa irratti tajaajila guddaa kan kennaa jiru ilma Oromoo tokko. Lagaxaafoo Istiidiyoo hin dagatinaa. Nagaatti jiraadhaa. Lakkoofsi bilbila isaatii ammas 416-776-68 Girmaa Gammadaa Lagaxaafoo Istiidiyoo. Galanni keenya siif guddaadha. Nuuf jiraadha. Nafa gangalatte Tutali gadu Sama bajete Ulu bialim besti Nafa gangalatte Tutali gadu Sama bajete Ulu bialim besti Nafa gangalatte Tutali gadu Sama bajete Ulu bialim besti Nafa gangalatte